miidiyaan isii fi goddanyaadha. Asumarra bu'aadha, asumarra taphatti uummata mooliin kolfitee taphatti malee waan biraatiif miti. Namni kophaa ofii jiraatu. So miidiyaan kana kanaaf isii fayyada beekani. Ana ammoo torbeen nama guyyaa 5 dalagu beekani. Torbee guutuu nama sammata bir sammata sa'a kana wayitamaan gisee takka dhufee akkanuma isin waliin kolfee nama taphatu. Sanurraachi miidiyaa gubbarratti faayidaan adda argatu yookiin faayidaan miidiyaan ra'an galii miidiyaa irraa argatu tokkos hin jiru. Faayidaan adda miidiyaa irraa illee argatu tokko hin jiru. Anna namoonni tokko fooloo miliyoona kana qabannee deemnaan waan nu miidiyaan nu jiraatu. Anna nadidde sinigale nadidde amma ammoo anka kana isinitti himuuf jechuun like isin amma live irra jirtettanii mire isinuma fuulduratti fudhadhu jedhaan sinigale isinis fudhadhu jettanii akka gafaaffataniif sinigale akka isin fudhattuuf puusha qabuutaniif so yoo isin ishii jettee hin kennaa fi ani annaa saniif fida kan isinitti himuuf. Miidiyaa irraa waan argadhu hin jiru isinii galee. Faayidaa miidiyaa irraa argataa ibsaan yookiin akkanuma waanyitanii namni waanyee lafa dhiitu kun illee waan miidiyaa irraa faayidaa wayii argadhu faayidaa addaa argadhu itti fakkaate obboleessa Akiraa nama hojii mataa kiyyaa qabu biyya kana keessatti. Waggaa 9 biyya kana jira. So akkana jedheellee haasa'uu baadha. Nama halkan subii wayitati raftu subii osoo dirribaan kaane bahee deeme seettee baadhee humna tiyyaan fuuraa tiyyaan gabbee jiraadhu sii galee so sa'a meeriftii qabnuuf itti fayyadamnu namni biyya ormaa jiru ammoo namni sin taraddaa'u dhugaa dubbachuuf namni si taraddaa'u hin jiru miidiyaa abbammaan fili warra keetuu sin taraddaa'u biyya ormaa jiraatteef wanni martuu algaa hibbaan nagar የለም sinigale namni akkas waan namni jiru qananii yookiin jiraatu alhamdulillah garuu fayyaa qabaadhee mataa kiyyaan dhaabadhee deemuu irratti itti gammada. Lammaffaa ammoo dhabaa miti ka biyyaa na baase dhugaa isinitti wallahi dhabaa miti waan dhabeetii miti ka biyyaa mataa namni nu beeku namni na beeku hin beeka namni faamiliin kiyya maal akka faamilii akkamii akka ta'e beeku hin beeka namni biyya teennaa jechuudha of dhaaduuf illee isinitti hin fakkaatin namni akkasi fudhata yookiin ammoo akka namni addunyaa fi addunyaa warra kennaa himu akka isin fakkaachuu danda'a. So garuu abbaan bira akka biratti yaadu wallahi billahi waa dhabee biyyaan baadha. Oromoon kutaa 11 baay'ee na jaalatti. Abbaan kiyya quufaadha. Ayinoo nin beeka jechuudha. Sinii galee. Namoonni tokko hundi nama na jaalate maana jibuna namni nama na jaalate kanaafuu namni jibbus haajaa. Biyya ormaa keessa ammoo namni baraasu mangal dhiira jechuun ilmi dhiiraa tokko addunyaa faamilii isatti hirkatee deemuu osoo hin taane fuula isaatiin ifaajatee karaa isaatiin humna isaatiin yoo dalagatee wuxxeetii wayii itti bahe irra bareeda.
So waan biyya maasa gaf tokko suute isinii dubbanna seenaa dhabeetanii ummata sana hojii taa'ee boo'ee innaa kana annama miidiyaa irraa faayidaa argatuuti maakiin illee gammaduu keessan to'atna teessite nama miidiyaa irraa akkasitti faayidaa guddaa isaan argatuuti garuu ammoo kophaa isii jirti biyya san keessa kaana mun beeka kophaa jiraatti haadha abbaa biran jirtu goddanyaa akkasii hiriyaa namoonni dhiyaatanii illee akkasitti baay'een qabdu sa'a maraa miidiyaa gubbaa irratti waan argitaniif hojiin hin jiru biyya baqaa keessa jira biyya ormaa biyya baqaa jechuun isinii galee biyya gara biyya lammaffaa yookiin gara biyya biraatti taruufdha kan namni kaa'ee dhufu malee biyya san keessa jiraatee achitti qayyarame achi deemaa miti namni kaa'ee deemu qabu warri kaa'ee beeka baqataan marti mukaasa jiruuf biyya san keessa bahuuf biyya san keessa taruuf malee achi dhaqee achi dalagamee jijjiiradhaa miti. Annaa soo saniif miidiyaan isiif barbaachisaadha isinii galee itti bira jiraadhee namatti bohaartu hin qabdu itti bohaarti waa hedduu si waliin taphattee si waliin kolfitee bira kana gubbaa dabarsiti saniifaan tiktaakii kiyya fudhadhu taa'iyya kana sii kennaa kanatti fayyadanii anaaf dammuu bu'ama takka irraa yeroo kan jiru bu'ama takka hin qabu jedheen garuu ammoo isiin na diddee anamma isii fidee isin fuulduratti illee fudhadhu jedhaani isinis fudhadhu jedhaati puush godhaani akkasiin fudhattuufi isiniin jedha. Maakiin ana argee miti jettee maakiin ana argee fedhu jettee an takkaa saba afaan kiyya keessa har argeen fedhu jee hin beeku takkaa jireenya kiyya jette jechuudha. Deema waamaan invaayitii keewwan jedhaani. Waan hin taane jechuudha jibbuu waan hin taane jechuudha. Maal godhaa jibba bismillaahi rahmaani rahiim. Namni nama ofii haadha ofii akkamitti jibba abbaa ofii akkamitti jibba sammuu keessan kana keessa akka itti kun yaaddan dubbiin an dubbadhe akka mootummaan ilaaltan jechuudha. Dubbii xiqqoon an dubbadhe akka mootummaatti ilaaltan aboo rabbi jaate an mootummaa miti na dhiisaa jee isin karadhe dirqiidhaan mootummaa ta'inaan jechaa jirtan an immoo ta'uu hin barbaadu. Ana bira cobaa jedha gaa'is. Rakkanni bara. Geemii taphadhu. Ergachuun danda'u geemii bar namatti booru silaa wayin taa'ee lafa lafaa geemiin taphadha. Wantiidha nama ergachuun danda'u booruu faada naa banama. Gaa'is irraa baatee moo irra jirti? Abdiimaan kun amma ijoollee ganda keenyaati jechuudha. Ati wallaggaadha bika feetan godha dharaa koon hin jiru gaa'is. Irraa baatee moo irra jirti ni jirti koottu jedhaani. Naa maakiif biratti fudhu. Guys, namni saniin hawwin hin jiru isinii galee wanni isin beekuu qabdan ammoo akkuma yookiin biyya teessan irraa Finfinnee fi Adaamaa nama geessanii miti beekanii beekun wanni martuu yeroo qabaa yeroo beekte isiniin jedhu akkaataa seeraa feera qabaa waan guutuu guuttee teettee eeydaa seera jira so san ammoo anaa miti kan murteessu mootummaa biyya kanaati ati iyyannoo galchitaa iyyannoo keessii fuudhanii iyyannoo sanirra laalanii gaafa murteessan sii kennanii nama san sii fidan so saniif dammoo obsaa fi tigistii barbaachisa isinii galee obsa yeroo barbaachisa so akkasiniin jedha san inshaallah keeriannee hin aduu haima godha isin Kay barbaadde haa ta'a waan barbaadde haa taatu dubartiin attaa canaan qoseet bijum. Karaa yoosaatii Wallahi. Aboo jettiin maal dhufne maal taate irraa baate. Thank you. Haalaan galatoon wallahi. Amamee wallahi. Maata masisha. Isin afeerra jechuudha. Wallee adi birraa baay'ee jaalladhu. Ibsa assalamu alaikum. Waalaikum assalam.
تانك غير Intalli fi gaariitti dabalii gastii si jalaa akka dhuftu godhi malee namas galchuu hin dandeessu barkanaa burganaa. Akkasi lagaa. Yaa. Nama waliin seenuu Itti dandeettu. bilbilee gastii akka dhuftu godhi si bira nama bira seenuu dandeessi malee namni ishee bira seenuu hin danda'u hin banneef. Okay, nama waliin walitti argachuu hin dandeettu. Hin dandeessu eeyyen. Irraa baateerti yoo amma isheen gastii akka koottu hidhiin gastii si bira. Akka dheengaddaa sanitti jechuudha. Hayyee goosh. Sheeritti godhaa isinillee. እናንተ ላይቪንግ የሼሪንግ አቡዛ እንቀባ ማለቁ ነው ሹሪ እድ I'm